Akkam jirtu hordoftoonni YouTube channel kana hundumti keessanuu nagaa keessanii ani nagaa kooti amma odeeffannoo haaraan tokkoon qaqqabee jira odeeffannoo haaraa dhimma barattoota Remedialiitiin wal qabatee odeeffannoo ministeerri barnootaa Telegram page isaa irratti dhoobee tokko jira innis dhimma placement yookaan immoo dhimma Remedial University Remedial bara kanaatiin wal qabatee barattoonni placement yookaan bakka university barachuu barbaadan yeroo kamii haga kamitti guutuu danda'u kan jedhuu fi akkasumas immoo university leen biyya kana keessatti argaman barattoota Remedial guyyaa kamirraa kaasaniiti gara university kan simatan kan university itti waamuu jalqaban akkasumas immoo update kan ta'e viidiyoon kanaan dura isin hojjedhee university wan barattoota Remedial fudhannee jedhee isin hojjedhee university wan shananitti dabalatee university torba ta'anii jechuudha barattoota Remedial kan simanne jarri lama sun eenyudha jarri kan jedhullee dhuma viidiyoo kanarratti isinitti nima jechuudha haga xumuraatti na wajjin tura warra YouTube channel kana subscribe goone YouTube channel kana subscribe godha akkasumas immoo YouTube channel kana like gochuun jalqabaa isiniin jedha haga xumuraatti na wajjin tura egaa ministeerri barnootaa sa'aatii muraasa dura karaa Telegram page isaa irratti akka ibsetti yuunivarsiitiiwwan bara kana barattoota Remedial fudhannee university wan torba tarreessee jira jechuudha isaanis akkuma kana dura viidiyoo darbeetti isin hojjedhe university wan shanan suni barattoota Remedial fudhatan jechuudha isaanis university Finfinnee fi science technology university Adama university Kotobee fi university Hawaasaa akkati viidiyoo darbeetti isin hojjedheen ture amma garuu viidiyoo darbeetti kan hin ibsine university wan lama jiru university wan lamaan suni eenyu faati isa jedhu amma isinitti nima jechuudha inni tokko university Jimmaati kanaan dura viidiyoo darbeetti university Jimmaa barattoota Remedial akka fudhatu isinitti himeen ture garuu barana akka tasaatee barattoota Remedial kan simanidha jechuudha waggoota sadan darbanii fi barattoota Remedial fudhachaa ture barana garuu barattoota Remedial fudhatu jechuudha university Jimmaa yeroo darbe viidiyoo irratti simata isin jedheen ture kanaan of kolcha university Jimmaa barattoota Remedial bara kana hin fudhatu jechuudha akkasumas immoo University Civil Service Ethiopiaati university kunis barattoota Remedial hin fudhatu jechuudha kanaaf kanarraan kan hafe University Warkaan University Haramaya University Baayidraa University Gondar University wan kanarraan kan hafe kamiyyuu barattoota Remedial hin fudhatu jechuudha akkasumas immoo placement keessan yoomirraa kaatanii guuttachuu dandeessu yookaan immoo university join gochuu barbaadan sana yoomirraa kaatanii guutuu dandeessu isa jedhuu fi akka ministeerri barnootaa ibsisaa kana keessatti ibsetti placement yookaan immoo bakka keessan kan inni guutuu dandeessan guyyaa har'aarraa kaastanii haga gaafa guyyaa 12ffaa ji'a 2ffaa jechuudha ji'uma isaa keessa jiru kanatti yookaan immoo haga gaafa roobii dhuftutti placement keessan xumuruu akka qabdan ministeerri barnootaa ibsee jira jechuudha mana barumsaa naannoo keessan jirutti dhiyaattanii yuunivarsiitiiwwan guutuu barbaadan yuunivarsiitii amma tarreesseen alatti yuunivarsiitiiwwan join gochuu barbaadan san mana barumsaa keessanitti dhiyaachuudhaan har'aarraa kaastanii haga roobii dhuftutti placement keessan guutuu akka dandeessan ministeerri barnootaa ibsa kenneen yookaan immoo ibsa Telegram page isaa irratti dhoobeen arguu dandeenyeerra jechuudha kanaaf barattoonni bara kana sagantaa Remedial argatanii yuunivarsiitiiwwan amma isiniin jedheen alatti yuunivarsiitii warra kaanii guutuu dandeessu jechuudha odeeffannoo dabalataa yoo jiraate deebi'ee isin qaqqabsiisa kanaaf warra YouTube channel kana subscribe goone YouTube channel kana subscribe godha akkasumas immoo odeeffannoo garaa dhimma barattoota Remedial freshman akkasumas immoo maateriaalota garaa yoo barbaadani Telegram page keenya join gochuu dandeessu isiniin jedha akka xumuraatti waan hojii toosaniif galatooma nagaatti